ashama harka fuunee bakka jirtan marattu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa ana Su'aad Mukhtarii turtii yeroo dheertuu boodan deebi'ee dhufee sababoota adda addaatiin isiniin gargar hafuu kiyyaaf dhiifama guddaa isin gaafachaa arraanta nagaa deebi'ee akka gaaritti karaa haaraa fi akkasumatti yaada haaraa isiniif qabadee dhufee turtii gaarii isiniif hawwa. So mata dureen teenya taarraa gaafii hedduu keessanirraa haateen leenjii isiniif qopheessineetu jira. Leenjiin irraa mata dureen isaa maal jedhaa? Mata duree mul'ata yookaan vision jedhuun beekamaa mata duree kanaan isin dhufee jechuudha. Mul'ata jechuun maali? Maaliifis nu barbaachisa? Namni mul'ata qabu maal ta'a? Namni mul'ata hin qabne maal ta'a? So sagantaan tun sagantaa dheertuudha. Of course paartiin isin hojjanna. So mul'ata jechuun hiikkaa jireenya keetiiti. Jiraachuun kan kee hiikkansaa kan beekamu kan argamu yookaan hiikkaa mataa isaa jireenya kee keessatti waan ati gootutu hiikkaa san kennaa deema mul'ata kan keetii jiraata waan ta'eef. So mul'ata jechuun bakka ati irra gahuu barbaaddu, bakka ati heegare irra gahuu barbaaddu, bakka ati tilmaamattee waan hin uumameef kana jettee ati galgalaa ganama irratti aarsaa kabaltuu jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Maayyiisaa argitee jalqabuudha. Arra dhaabbattee waggaa 5, waggaa 10, waggaa 20, waggaa 50. Finally, even osoo fi jiru addunyaa tanarraa hin deemne eessarraa kayeetiin eessa dhaabbachuu qaba jettee kan sitti argamuu jechuudha. Mul'ata jechuun waan ati sammuu tantee kana keessatti aniin tuni amata 5 boodan beekumsa akkanatti na barbaachisa. Ama 5 boodan bakka akkanatti ni arguu barbaada. Aniin tuni qabeenyaan yookaan hojiidhaan yookaan akkasumatti fakkeenyaaf afaan tokko barachuudhaan barbaada. Amata 5 boodan amata afaan 2 fakkeenyaaf afaan 2 dubbachuudhaan qaba. Amata 5 boodan barnoota 2 baradhee xumuruudhaan qaba. Amata 10 boodan kaampanii akkanaa jaarradheetiin arguu barbaada. Amata 20 boodan qabeenyaan nama akkanaatiin ta'uu barbaada. Amata 30 boodan hawaasa kiyya keessatti bikka akkanaa yookaan beekamtii akkanaa yookaan beekumsa akkanaatiin barbaada fi waan san fakkaataati. So akkuma waliigalatti mul'ata jechuun waan arraantana ijaan arkitee jalqabdu osoo fi hin tahin waan ati arraantana sammuu tantee keessatti abjooytee yookaan abjuu tantee keessatti asitti fakkii isaa kaayyattee saniin boodan sammuun ta'e itti amantee then onneen ta'etis itti amantee niin dalaga jettee lafa kaatu. Waan namni arkee miti, waan isaan arkanii miti, waan uummanni arkuu miti. Si qofaatu arka. Siitu arkee itti lafa kaa. Mul'anni sani sitti mul'ate malee natti mul'anne. Mul'anni kan keeti kan dhuunfaati. So mul'ata jechuun waan ijji arkitu oli. Waan ijji arkitu rafagaata. Ijji waan arkitu qabdi, sammuun waan arkitu qabdi. Mul'anni waan sammuun arkitee itti amantee akka ijji guuni fi ati goote mana akkanaa, fooqii akkanaa, gamoo akkanaa, organization akkanaa jettee ijji waan arkitu limiteeshina qabdi ijji. Amma mul'anni waan sammuun tantee irra deddeebitee yaaddee as keessatti suuraa isaa yookaan fakkii isaa kaafattee isa san dhuunfachuudhaaf yookaan isa san lafarratti mul'isuudhaaf tattaaffii gootu jechuudha. So mul'anni maayyiisaa dura arguu. Amata 5 booda nama akkam akka taatu dura arguudha jechuudha. Mul'ata wanni jedhamu bal'aadha of course afaanitti hiikamu. Waan hundarraahu wanni mul'anni qabu maali yoo jettan taate abbaa malee namni biraasiif mul'ata arguu hin danda'u. Mul'anni kan keeti, kan dhuunfaati. Nam tokkollee mul'ata kan keessiif arguun danda'u nam tokkollee mul'ata kan kee taa'ee si bocee kana mul'anni kan kee yookaan kana fakkaatu qabda kana abjaa'uu qabda yookaan kana arguu qabda jee namni tokko lafa kaayesiif akka ati gootu yookaan akka ati dhuunfattu si godhuu tasuma hin danda'u si qofaatu mul'ata kan kee abjaawee yookaan as keessatti suuraa isaa kaasee xiyye jettee ittiin lafa kaata. Fakkii hedduudha kaasuu dandeenya. Yeroo ammaa kana keessatti fakkeenyaaf namni tokko atleetii guddaa tahee, atleetii beekamaa tahee yookaan barreessaa beekamaa tahee yookaan nama sadarkaa beekamtii gurguddaa qabu tahuudhaaf dura kaleessa osoo fi namni kun isan arkin maaliif nuti already egaa inni injifate arkin.
irreedduun namaa garuu mul'ata waan qaba waan mul'ata qabuuf bakka san gahe malee silaa khaleessa hogguuni fi injifatu khaleessa hogguuni fi waan caasan harkatti fudhatu yookaan khaleessa hogguuni fi beekamtii dila san harkatee namni hedduun harka dha'uuf arkuu baate sadarkaa sanarra hin gahuu ture maaliif processa sanitti amaneet karaa san deeme waan ta'e so irra geenyee waan amannu osoo hin tahin osooni fi hin gonfanne osooni fi hin dhuunfanne waan arkinee jalqabnuudha isinii galee miti so maayii arkuu jechuun maayii tanti argitee jalqabde namni tokko osooni fi gamoo guddoo takka hin jaarreen duratti abbaan qabeenyaa tokko yookaan abbaan mul'ataa sun maal godha gamoo guddoo takka hin jaarrachuu barbaada jee as keessatti lafaatti tilmaammatee lafaa kaa'a gamoon isaa sun hangam takka akka guddachuu qabdu gamoon isaa sun hangam takka akka bal'achuu qabdu inni as keessatti already kaayee lafaa kaa'e maaltu isa barbaachisa nama ogummaadhaan isa gargaaru bira dhaqa namni ogummaadhaan isa gargaaru kun arkitekchara bira dhaqa kun maal jaan okay ani gamoo akkanaa gamoo waan akkanaa if keessaa qabdu gamoo waan akkasii if keessaa qabdu jaan namni kun itti mul'atee dhaqee beeki abbaan ogummaa qabu kun maal godhaaf mul'ata inni lafa kaayee kana karaa suuraadhaatti jijjiiree okay gamoon ati barbaadu tana fakkaatti jaan gamoon inni barbaadu tana fakkaatti ammoo bakka kanatti kana godhi jaan orree namichi kun hin baranne namichi kun afaan ingiliffaa yookaan afaan adda addaa hin beeku maybe namichi kun qonnaan bulaa ta'uu danda'a it's okay mul'anni barnoota kan keetii wajjin mul'anni naannoo ati keessaa dhuftee wajjin mul'anni har'aan tana waan ati qabdu wajjin mul'anni maallaqa ati qabduun yookaan beekumsa ati qabdu wajjin tasuma walitti hin qabamu tasuma waan mul'ata qabaachuu jechuun akkuma isin jee aniin tuni amata 10 booda nama akkamiin ta'uu barbaada aniin tuni amata 10 booda organizaationa galii naa galchuu yookaan maallaqa naa galchuu kan akkamiin jaaruu barbaada arra taa'eetiin gamooleen amata 10 booda jaaru yookaan ama 30 booda jaaru yookaan eenyummaatii ya beekumsan ama 30 booda qabu arra taa'ee tilmaammachuu arra taa'ee lafa kaayachuun mul'ata jaan so maayis irra geenyee waan arkinuu miti jechuudha mul'anni waan ar'aan tanarra si huma harkaan qabne si beekumsa tokkollee harkaan qabne si waa takka ifirraan qabne arra dhaabbattee san arkuudha irreedduun namaa mul'anni kun waan alaa dhufu nutti fakkaata fakkeenyaaf arraan tana ati dooktaraa ati looyaraa ati injiinaraa ati daldalaa yookaan daldaltuudha yookaan barataadha ati eenyu gurra namni tokko jettanii nama tokko eenyummaa isaa gaafatan an bara dooktaraa baluun jaamaa siin jaa dooktarummaa guyyaa keessaa irra dhufe garuu inni nama akkuma walii galatti hundi keenya intala xiqqashoo kaleessaa sanii fi mucaa xiqqashaa kaleessaa sanii maaltu bakka arraan tana jirtu kana si fidee yoo jettu taate mul'ata kan keeti mul'ata inni kaleessa qabuutu waan arraan tana inni gonfate kana yookaan waan arraan tana harkaa qabdu kana isaatu si fide so arra dhaabbattee waan ati boruuf heegaree kan keetiif tilmaammattuutu eenyummaa kan keetta boruu waan ati boru arkattu qabeenya ati boru hortu beekumsa ati boru fiddu hawaasa ati boru jaartu kana hundaa kan murteessu arra dhaabbattee amata 10 ama 10 ama 30 iftura waan ati arkitee itti arraan tana lafaa kaatetu mul'ata jaamaa jechuudha maal jechuudha kan biraa fakkeenyaaf amma warroonni mul'ata qaban maal fa'aa dalagan fakkeenyaaf fudhannu barsiisonni mul'ata waan qabaniif ijoolleen tun baratteeti gaaf tokko biyya tanaaf bu'aa taati barreessanis akkasuma warroonni kitaaba hedduu barreessan dura peejii tokko gaafa barreessan kitaaba isaanii kan xumurame kan peejii keessa peejii 300 qabu arganii lafaa kaan maalin jalqaban satraa takka katabuudhaan yookaan peejii cinaa katabuudhaan jalqaban garuu isaan maal arkaa jiran gaafa kitaabni isaanii sun gurguramee yookaan hawaasa bal'aa kana keessa seenee hawaasa kana tajaajilu arganii jalqaban malee akkaataa inni nama dhibuun hin jalqaban turan mul'ata waan qabaniif bahaa bu'ii san hunda keessa dabranii kitaaba isaanii san bahaa bu'ii hedduu isaan qunnamu san hunda bira dabranii kitaaba isaanii san hawaasaaf geessanii jechuudha akkasumatti warroonni ogummaa adda addaatiin addunyaa tanarra tajaajilaa jiru warroonni kompiitara nuu dalagan warroonni xayyaara nuu dalagan warroonni makiinaa nuu dalagan warroonni waan adda addaa yaada adda addaa addunyaa tanaaf gumaachan kun hundinuu warroota mul'ata mataa isaanii qaban mul'ata isaanii saniin nuti arraan tana tajaajilamaa jirra imagine addunyaan tun silaanii fi uummanni kun mul'ata qabaachuu baatanii sadarkaa anaa fi isin irra jirru kan sadarkaa anaa fi isinitti walii galaa jirru wal qunnamaa jirru kana wal qunnamuu ni dandeenya ture laata jennee yoo wal gaafa nu taate definitely hin dandeenyu ture namni mul'ata qabu maaliin beekama yoo jennu taate takka dura
tasgabbii qaban maaliifi namni mul'ata hin qabne tasgabbii hin qabu jechuudha hin tasgabbaa'u kanaafi kana yaala yoo mul'ata qabattee mul'ata kan keessan ka jiraatu taate irratti xiyyeeffattee waan daleeyduuf wanni namni biraa godhu hin dhageessu so hawaasa keenya keessatti akka dhuunfatti ati yoo mul'ata qabaatte maal qabda tasgabbii qabda waan dalagaa jirtu ni beeyta bo'arraa miti bu'aa boruutiif daleeyda arraan tana namni si wajjin hin argu arraan tana namni irra hedduun harka sitti dhawa maal goota ati maaliif waan namni bareen daleen isin ja'a mala ta'uu mala ati garuu mul'ata kan keessan irratti xiyyeeffattee waan daleeyduuf waan namni si biraa waca namaa kana hundaa'u waca hin tahuu waca hin dandeessu waca hin dhaqqabdu waca barwanni ati yaaddutun waan jiruu tanarra hin jirreessin jaan kana hundaa'u hin dhageessu maaliif tasgabbooytee waan uumamteef beeytaa waan dalagaa jirtu beeytaa waan uumuu deemtu beeytaa jechuudha so jiruu tasgabbaa warri jiraatu warroota mul'ata qaban qofaa jechuudha waan isin ajaa'ibsiisa nama 99 fiddanii nama waan akka mul'ata hin qabne nama oseetuma rafeetuma ka'ee nyaateetuma dhugee fuudhee horee jiraatu hogguunii fi nama 99 fiddanii nama tokko kan mul'ata qabu wal bira yoo hamaa daalatan taate nama tokko kan mul'ata qabu santu namoota 99 kana caala maaliif mul'ata qaba waan hawaasa kana fayyadu waan hawaasa inni keessaa dhalate kana fayyadu dalagaa jira akkuma isin jee addunyaan tuni I don't know maybe warroota mul'ata qabu percentage ni qabdi jeen yaadu warroota mul'ata hin qabneetu irra hedduudha mul'anni akka ati jiruu tante jiruu bareedduu jiraattu si godhaa jechuudha so warroonni mul'ata hin qabne hawaasni mul'ata hin qabne hawaasa kharaatti deemu hin qabne hawaasa ethics hin qabne hawaasa waan hojjetu hin beekne hawaasa waan hojjetuuf hin beekne maaliif akka dalaguu qabu maaliif akka baratuu qabu maaliif akka inni sadarkaa guddoo gahuu qabu hin beeku so kharaatti deemu hin beeku kharaa irraa dhufe hin beeku kharaa isa kana daangeessu hin beeku daangaa isaa hin beeku wanni hundinuu isatti abjuudha wanni hundinuu isatti waan dhuunfachuu dandeessu ittiin fakkaatu nama mul'ata hin qabne so mul'anni maal sii kenna akka ati disipiliinii taate yookaan akka ati waan takka irratti naamusaan hojjettu si godhachuu kanas sanis hogguu feete raftee hogguu feete haatee hogguu feete nyaattee hogguu feete teessee hogguu feete no warri mul'ata qabu yeroon isaanii hundinuu tilmaaman hojjetan tilmaaman karaa deeman proograaman malee hin deeman proograaman nama dubbisan proograaman waan hundaa'u karoora qaban maaliif yooni fi mul'ata qabaate ati waggaa 10 wajjin ifi wajjin ballama qabda jechuudha mul'ata qabda jechuun ifi wajjin ballama qabda mee warroonni ifi wajjin ballama qabdan meeqa ifi wajjin waggaa akka irraa namni ballama qabu ni jira ani arra jirtu tanaa miti amata tokkoon booda waggaa tokkoon booda nama biraan na agartanii jee namni ifi wajjin ballama qabu jirtanii sani mul'ata jechuun waggaa 5 akka irraa ifi wajjin dhuunfaan kan kee kitaaba meeqa dubbista barnoota meeqa dabalatta yooni fi qaama dalagaa qabaate yookaan madda galii kan keetii maddi galii kan keetii maal fakkaata maddi galii kan keetii amata 5 akka irraa maal fakkaata maddi galii kan keetii amata 10 akka irraa maal fakkaata beekumsi kan kee maddi beekumsa kan keetii amata 10 booda maal fakkaata barnoota akkam dabalachuu barbaadda warri mul'ata qaban ni beekan waan hundaa'u shalaggiidhan disipiliinii taanii yookaan naamusaan jiruu isaanii sa'aatti rafan sa'aatti ka'an sa'aatti nyaatan sa'aatti dubbisan sa'aatti madda galii isaaniitiif hojjetan hundaa'u tilmaaman lafaa qaban so gamanaa fi gamana hin fiigan hin wacan dhageessan so akka dhuunfatti yooni fi mul'anni kana kan qabaatu ta'ee akka hawaasatti hawaasni mul'ata hin qabne of course dhuunfaatu mul'ata qabaatee hawaasa mul'ata qabu uuma hawaasni mul'ata hin qabne hawaasa humaan goone hawaasa useetuma haasa'u useetuma hun beekaa fi wallaalan isaa wal qixa xiqqaa fi guddaan isaa wal qixa hayyuun isaatii fi wallaalan isaa wal qixaati so mul'ataatu dhuunfaa fi dhuunfaa yookaan nama tokkoo fi nama tokko jidduu jijjiirama jiru fida mul'ataatu hawaasaa fi hawaasa jidduu jijjiirama fida mul'ataatu biyyaa fi biyya jidduu jijjiirama fida so ati mul'anni kan kee maali addunyaa tanarratti namni miskiin eenyu akka ta'e ni beektanii nama maallaqa hin qabne naan jettanii miisi no namni maallaqa hin qabne yoo mul'ata qabaate maallaqa ni harkata nama beekumsa hin qabne naan jettanii miti namni beekumsa hin qabne yoo mul'ata qabaate beekumsa ni fida namni waan barbaade fidu mul'ata kan keetitu waan ati barbaaddu waan si feesisaa karaa kan keeti irratti akka ati fiddu akka ati gonfattu si godha yoo ati mul'ata hin qabaanne maaleen addunyaa irra jiru kun hundinuu si kenname maalitti goota nothing mul'ata kan keetitu hawaasa jaaruu maatii jaaruu naannoo keessa jirtu kana jaaruu nama barsiisuu nama kunuunsu mul'ata kun
warra mul'ata qabuutu dalagaa gurguddoo dalage maqaa isaanii dha'uu ni dandeenya nuti warroota mul'ata qaban kana we can say Nelson Mandela maallaqa siif kennina nurraa dhaabii jedhanii wanumaatu bilisummaati haasa'utu kan gurraachaa fi adiin tokkoo miti no mul'ata isaatiif amata meeqa wareegama kafale waggaa 27 hidhame mul'ata isaatiif you see fudhadhaa maqaa hedduu warroota bilisummaadhaaf aarsaa kafalee osooni fi sirara rafuu danda'anii sirara rafuu dhiisanii osooni fi qabeenya horuu danda'anii qabeenya dhiisanii osooni fi PhD miti barnoonni addunyaa tana hundarraa argachuu danda'anii san hundaa waliin maaliif mul'ata isaaniif wareegama kafala so ati mul'anni ati wareegama kafaltuuf ni jira maali mul'anni ati wareegama kafalaaf hin jirtu akka dhuunfattis akka hawaasattis so duniyaa tanarra miskiina mul'ata hin qabne malee miskiina jechuun nama mul'ata hin qabaanne malee nama qabeenya hin qabaanne miti maaliif mul'ataatu akka ati qabeenya hortu si godha malee qabeenya akka ati mul'ata hortu tasumaa'u sin godhu qabeenyi dhufee mul'ata sin kennu mul'ataatu qabeenya san fida waan ta'eef so kanaa jechuudha addunyaa tanarratti namni haalan if jibbu namni aaru namni wama xiqqoo fi wama guddootti aaree jiru addunyaa tana keessatti aaran jiraatu eenyu akka ta'e beektanii nama mul'ata hin qabne maaliif waan xiqqootu isa aarsa nama mul'ata qabu garuu wanni isa aarsu sun isa aarsitu itti qoflee bira dabra so ati eenyu if gaafadhu mul'ata ni qabda mul'ata namni hin qabne nama waan xiqqoo fi waan guddootti aaru yooni fi karaan itti cufame ni aara yooni fi rakkinni tokko isa qunname ni aara yoo waan bitachuu deemu san hin argatin ni aara wama xiqqoo ijoollee xiqqashoon isa aarsiti no way yoo mul'ata qabaatte garuu san hundaa waan arkitu naaduraatee jijjiirteetti waan biraa argita waan gaarii argitaan jechuudha so addunyaa tanarratti akkuma waliigalatti namni nama hin tahin yookaan namni bakka guddaa hin gahin nama mul'ata osooni fi qabu mul'ata san jiraachuu dadhabe reedduun namaa waan akka barbaadu tokko jechuun koorsii adda addaarraayis leenjiilee adda addaarraayis akkasumatti bakka adda addaarraa akka mul'anni isa barbaachisu ni beeka waan barbaadu ni beeka ta'a jechuun qaawa inni arku ni jira qaawa arku sanitti garuu deemee guddisee kunuunsee qaawa san cufuudhaaf humaan godhu taa'eetuma lafuma ta'a namni akkasitti nama aarsuus hin jiru maaliifi waan uumameef osoo beeku yookaan wanni hundinuu waan uumameef qaba ati akka namatti uumamtee jirtaa jiru addunyaa tanarratti waan uumamteef san osoonii fi hin jiraanne akka du'utti wanni nama gaddisiisaa hin jiru so warroonni mul'ata qaban jiru addunyaa tanarratti hin tuffataman maaliifi maqaa isaanii dha'uu ni dandeenya Elon Musk maaliif addunyaa irratti beekamtii guddoo kana argate maaliif Jeff Bezos maaliif qabaata addunyaa tokkoffaa ta'e warroonni kun hundinuu warroota mul'ata qaban warroota mul'ata hin qabne namni maqaa isaaniitu dha'u hin jiru so atis yooni fi seenan akka si beektu khabar baaddu taate seenaa dalaguu yoo khabar baaddu taate seenaa dalagi mul'ata qabaate seenaa dalagda namni mul'ata hin qabne seenaa hin qabu seenaas hin dalagu seenan isarraa haftus hin jirtu jiraateetuma jiru addunyaa tanarraa karaa biyya satti galaa jechuudha so mul'ata qabaachuutu nama godhe egaa qabxiilee itti aantu keessattuu seerri mul'ataa maali seerri itti mul'ataa maali qabxiilee hedduutu jira viidiyoo tanatti aantuni isiniif dhufna qopheessineeti hangasittuu gaa viidiyoo irraa tanarraa waan barattan akka barattanis abdiin qabaa subscribe godhuudhaan waan barattan namoota adda addaatiifis share godhuu fi koomentii godhuudhaan gaa chaanaalii teenyas waliin guddifnaa nagayaan naaturaa horaa bulaa